Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf hordoftoota ta'e. Egaa har'aan appilikeeshinii ajaa'iba tokko qabadhee dhufe. Appilikeeshiniin kun aappii ajaa'ibaati. Moobaayil nama tokko haala salphaa ta'een akkamitti cabsuun yookaan immoo keessa seenanii baruu iccitii nama tokko baruu kan danda'u. Appilikeeshinii kana moobaayil nama tokko irratti yoo feete fakkeenya moobaayil kiyya kana irratti namni sun appilikeeshinii isa irratti fe'atee yookaan hordofuu taate waan ani sirra fayyadamu kana guutumatti anumaan qixa fayyadama. Fakkeenyaaf suuraa keessan achi keessa jiru namtichi irratti fe'ate sun ni arga jechuudha. Video ke akkasuma immoo bilbila ke achi as bilbilanii ka asii achi bilbiltes tokkoon tartiiban isa jala dhokachuu hin danda'u. Akkasuma miiseejiin ati achi keessa qabdu social media waan ati fayyadamtu guutumatti Facebook ta'e WhatsApp, Imo, Telegram fi waan ati achirratti fayyadamtu miiseejii fi sagalee achi keessa tokkotti isa jala dhoksuu dandeettu jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin kun cimaadha. Akkasuma immoo bilbiluma isaatiin ofirratti as bilbilee waan inni achi hojjetuu fi waan naannoo sanii ta'u caqasuu ni danda'a jechuudha. Salphamaatti jechuudha. Ofumarratti as bilbilee jechuudha. Kana malees immoo moobaayiluma isaa keessa maallaqa inni qabu baalaansii moobaayila isaa keessa jiru beekuus ni danda'a. Akkasuma immoo ofirratti as ergee itti fayyadamuus ni danda'a. Isaafis achi erguu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinichi isaa kana. Kanaafuu namoonni jaalallee kee ta'e jaalallee ta'e nama hordofuu barbaadu hiriyaa kee ta'e abbaa fedhe haa ta'u nama tokko moobaayila isa jalaa iccitii isaa seenuu yoo hawwii qabaatte. Garuu nuti waan gaarii itti fayyadama isin hin jenna yoo mootu waan akkasii godhuu hawwii ka qabaatu taate appilikeeshiniin bara kana akka isa kana caalu hin jiru jechuudha. Moobaayil abbaa fedhe cabsuu irratti jechuudha. Kanaafuu akkaataa itti hojjetamu tokkoon tartiiban isin agarsiifnaan na hordoftan. Asumaan immootu namoonni YouTube channel kennaaf haara taatan immootu subscribe godhati eegala namoonni kun warra nu bira jirtanii maatii taatan immootu like godha eegala isin jenna egaa hanga dhumatti nu hordoftan. Dursa Gmail fi password keessan harkatti qabachuu qabdan gabaabumatti jechuudha. Itti aansuudhaan immootu bilbilli nama sanii bilbilli nama moobaayil isaa xalafuu barbaadanii sun cabsitanii seenuu barbaadanii sun isin harka jiraachuu qaba jechuudha. Sa'aatii muraasaaf jechuudha. Telefoonni isaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan? Lamaan kana bilbila isaatii fi Gmail keessan egaa harka qabatanii maal gootan? Settingii moobaayila sanaa keessa seentan jechuudha. Kunoo setting kana keessa seentan. Sana booda maal gootanii gadi siixanii account kan jedhu settingii keessatti account and settings kan jedhu kana gadi tuqna jechuudha. Sana booda add account kan jedhu tagama gadhaantu sarara magariisa tuqamtan isii tana gadi tuqna jechuudha. Sana booda maal goona? Gmail keenya harkatti qopheeffannee dhufne san moobaayila isaati irratti goona. Moobaayila keenya irratti osoo hin taane moobaayila isaati irratti kan hanga ammaa godhaa jirru kun jechuudha. Sana booda Gmail erga itti galchine booda next tan jettana gadi tuqna jechuudha. Passwordis nu gaafata passwordis irratti goona jechuudha. Agree tan jettana tuqna bilbila isaati irratti Gmail kiyya save irratti godhee jira jechuudha. Maal godharee of booda keessaa ba'e jechuudha kalaas. Guutumatti settingii keessaa ba'e jechuudha. Erga ba'ee jedhe maal godha? Suduudumaan amma Play Store keessa seenee appilikeeshinii tokko buusa jechuudha. Mighty Text jennee barreessina jechuudha. MIGHTEXT haala kanaan barreessinee search goona. WhatsApp itti aanee gad aanu kana jechuudha. Kunoo kan tuqee isin agarsiisaa jiru kana jechuudha. Kan sarara irratti godhee isin agarsiisaa jiru jechuudha. Isa kana nama miliyoona 5tu fayyadame jechuudha. Isa kana jechuudha kunoo isa kana jechuudha. Kanaafuu gadi tuqnee bilbila kanarratti bilbiluma isaa kanarratti irratti download goona jechuudha. Egaa download godhee xumuree jira jechuudha. Sana booda maal godha? Open tan jettane yeroo takka tuqee bana jechuudha appilikeeshinicha. Egaa haala kanaan naa dhufa. Haala kanaan eegaa naa dhufe okay tan jettana ta magariisan tuqamtana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Isii okay godha. Sana booda allow godha naan jedha allow godha. Yeroo sadiif allow godha jechuudha. Egaa haala kanaan allow godha naan jedha. Yeroo sadi allow godhee jira. Kanaafuu amma maal goonaree? Amma sarara tana agartanii sarara xiqqoo kunoo bakka milikkita irratti tuqaa jiru tana sarara xiyya mataan gadi garagaltu bakka tana jira jechuudha. Isii tana yeroo takka yoo gadi tuqne Gmail kiyya kasee irratti godhee fi Gmailota biraan agarsiisa jechuudha haala kanaan. Kanaafuu Gmail kiyya karee moobaayila isaati irratti save godhe san isa san irratti gadi tuqa jechuudha. Gmail reefu qopheeffadhee dhufe sun amma moobaayila isaati irratti settingii keessatti reefu save godhee jira jechuudha. Kanaafuu amma bakka kanaan naa dhufee jira jechuudha appilikeeshinii kana irratti. Kanaafuu isa san irratti gadi tuqa jechuudha. Sana booda gama gad aanu kanarratti complete tan jettana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Sarara magariisan allow jettana yeroo takka allow godha jechuudha.
haala argaa jirtan kanaan kompiitararraa gara moobaayilatti jedha kunoo haala argitan kanaan kompiitararraa gara moobaayilatti jedha. Kanaafuu kompiitararraa gara moobaayilatti jechuun moobaayilirraa gara moobaayilatti isin danda'ama jechuudha. Kanaafuu maal goona amma xumurree jira dhumarra jira jechuudha. Kanaafuu kuni hundinuu moobaayila isaatti irratti ta'uu beeka. Moobaayila nama cabsuuf deemtanii san irratti buuftanii haala kanaan itti hojjetan jechuudha. Kanaafuu maal goona dhumarratti gama gubbaatirra sarara tuqaa sadii gama gubbaa irra jirtan yeroo takka gadi tuuxan jechuudha. Sana booda maal gootan gadi siixanii akkanuma gadi deemaa jirtan gadi siixanii bakka tan agartanii bakka sarara kun irratti tuqee isin agarsiisaa jirtan application app notification sense tan jirtan yeroo takka gadi tuuxan. Sana booda sarara magariisa kana kunoo magariisa kana yeroo takka gadi tuuxan. Egaa haala kanaan isin dhufa. Haala kanaan yoo dhufe maal gootan isin mighty text kan jedhu kunoo bakka tan isa kana bantanii allow gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan allow gootan. Halas dhumatee jira jechuudha. Sana booda notification isaa banamee jira jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan banamee jira jechuudha. Egaa maal goona ammas achumatti gadi deebinee achuma sararuma sanitti deebinee maal goona setting bakka jettu tana kunoo setting tana yeroo takka gadi tu'ina jechuudha. Haala kanaan gadi tu'ina. Sana booda maal goona gadi siinet akkana gadi siine kunoo bakka tana agartanii bakkee tana irratti maal goona bakka duwwaa tana irratti galchitan jechuudha. Tuqaa irra gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan right gootan. Tanallee tagadhaan tullee ta viidiyoo upload jettanallee right irra gootanii sana booda as keessaa ni baatu jechuudha. Egaa xumuramee jira jechuudha. Kuni amma guutumaan guututu bilbilli isaa harka keenya jiraachuu isaati jechuudha. Control ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu maal gootan appilikeeshinicha kana guutumaan guutuu keessaa baatan jechuudha as keessaa. Egaa appilikeeshinichi kunoo bakka kanatti bu'ee jira. Egaa maal goona appilikeeshinicha kana akkanatti finnee bakka kana finnee fakkeenyaaf jechuudha. Appilikeeshinii isa kana kunoo isa kana jechuudha. Egaa maal goona fuunee deemnee appilikeeshinii moobaayiluma isaatti irratti jechuudha. Moobaayilonni hedduu ni qaban tuulii moobaayilli keessatti walitti qabamu fakkeenyaaf appilikeeshinii walitti keessa qabamu kunoo bakka kana jechuudha. Achi keessa kenna jechuudha. Sana booda asirraa hin mul'atu jechuudha appilikeeshinichi kun. Kanaafuu as keessa jira kunoo. Kanaafuu moobaayilonni hedduu ni qaban jechuudha. Kanaafuu as keessa kennee itti dhiifna jechuudha. Sana booda erga akkana goone booda moobaayila isaatirraa xumurannee jirra jechuudha. Kanaafuu moobaayila isaa itti kenna jechuudha dhiifne. Sana booda gara moobaayila keenyatti deebina jechuudha. Egaa kunoo amma gara moobaayila kiyyaatti deebi'ee jira jechuudha. Kanaafuu isinis maal gootan moobaayila keessanii sana booda erga moobaayila sanirraa xumurree kennee booda moobaayila isaa erga inni fudhatee deemee booda nuti mana keenyatti gallee bakka feene yoo jiraanne jechuudha. Bakkuma feene irraa moobaayila keenya as fuunee yookaan kompiitara keenyan yookaan moobaayila keenyan kompiitaraan isin ta'a moobaayila isin ta'a. Kanaafuu maal goonan moobaayila harka qabna yoo ta'e moobaayila keenyan Google Chrome keenya gadi tu'ina jechuudha. Mighty text jennee barreessina jechuudha. Haala kanaan barreessine search goona jechuudha mighty text jennee. Sana booda kunoo websaayitiin isaa nu dhufa jechuudha. Egaa bakka argitan kanatti dhufee jira jechuudha. Kanaafuu isii tana gattu jechuudha kunoo. Egaa haala argitan kanaan nu dhufa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan nu dhufa jechuun maal goona haalli kun moobaayila irra jira waan ta'eef kanaafuu wiindoo saayitiitti deebifne jechuudha. Gama gubbaatirra sarara tuqaa sadii ka gara harka mirgaa jirtu tana isii tana bakka tuqee isin agarsiisaa jiru tana jechuudha. Ina kunoo bakka tana isii tana gadi tu'ine yeroo takka. Sana booda haala kanaan nu dhufa. Haala kanaan gama gadhaanu irratti achi booda kunoo gama gadhaanu desktop site tan jirtu tana bakka tana tuqaa bakka sanarratti tuqaa bakka duwwaa tana tuqaa irra goone guunna jechuudha. Sana booda haala kanaan nu deebi'a. Amma wiindoo saayitiitti nu deebi'ee jira jechuudha. Kanaafuu akka bifa kompiitaraatti nu deebi'ee jira jechuudha. Kanaafuu irra guddaatti kompiitaraatti akka fayyadaman ajaja. Haa ta'u moobaayila keenyan fayyadamuu barbaanne haala kanaan fayyadamna. Sana booda gama gubbaatirra kunoo gadisiisa isin agarsiisa. Sign in tan jettu gama gubbaatirra jirtu kunoo bakka tana bakka tuttuqee isin agarsiisu tana isii tana yeroo takka gadi tuuxan jechuudha. Sign in tan jettan. Amma haala kanaan nu dhufee jira jechuudha. Egaa haala kanaan yoo isin dhufe bakka diimtuu tanarratti kunoo sign in tan jettu tanarratti yeroo takka irratti gadi tuu'ina jechuudha. Egaa haala kanaan nu dhufa kunoo amma akkaawuntiiwwan moobaayila keenyarra jiru nuu fida jechuudha. Filannoowwan akkaawuntii inni asirratti isin dhiyeesse kanneen keessaa isa moobaayila kaan irratti seef gootan san isa san keessaa filattanii kilik irratti gootan jechuudha yookaan connect gootanii jechuudha. Fakkaatama sanii ta'uu qaba. Fakkaata moobaayila sanirra jiru jechuudha. Kanaafuu isa seef itti godhamee ani kunoo connect godhee jira jechuudha. Egaa successful naan jedhe jira jechuudha. Kanaafuu amma naa banaa jira jechuudha. Directly naa banaa jira jechuudha. Kanaafuu waan moobaayila sanirraa
qabu guutuun guututti naaf fida jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan kanatti kunoo tarreessee guutuun guututti fidee jira jechuudha. Kanaafuu kunoo charging isaa parsantii 17 jira. Bakka tuqee isin agarsiisaa jiru tana kunoo bakka sarara tuqaa itti godhee isin agarsiisaa jira jechuudha. Kunoo bakka kanatti mootu bakkee tuqee isin agarsiisu tana irratti mootu kontaakti jedha. Kontaaktii lakkoofsota namni sun achi keessaa qabu jechuudha. Moobaayilli kun amma guutuun guututti harka kenna jira jechuudha. Kanaafuu kuni lakkoofsota inni of keessaa qabu guutuun guututti agarsiisa jechuudha. Tarree galchee jechuudha. Kunoo fidee isin agarsiisa dhaab. Kunoo kun guutumaan guututti lakkoofsota inni achi keessaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kan nama tokko kan nama moobaayila isaa cabsine yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo cabee jira jechuudha moobaayila nama tokko. Kanaafuu kunoo lakkoofsonni guutuun guututti kan inni achi keessaa qabu guututtu na bira jira jechuudha. Akkasuma immoo direct maal goona bilbila isatti bilbila isaatiin bilbila nama saniitiin ofirratti bilbilee waan naannoo sanii ta'uufi waan inni hojjetaa jiru guututti caqasuu gurraan caqasuu barbaanne maal goona bakka kanatu jechuudha. Kunoo foon tan jettu tana jechuudha. Mee irratti barreessee isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu bilbila isaati irratti bilbila kiyya barreessee asuma taa'ee bakka inni jirratti bilbila isaati irratti jechuudha. Biyya fedhe yoo inni jiraate bilbila isaati irratti bilbila isaati manuma kiyya taa'ee bilbila kiyya irratti barreessee bilbila isaatiin ofirratti bilbilee waan inni achi hojjetu caqasuu danda'a jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu maal godhane kunoo erga bilbila akkan irra barreessee booda maal godha kunoo gama gadhaan tana isii tana irratti gattuqa daayilii tana jechuudha. Mallattoo bilbilaa tana kunoo magariisa tana irra gattuqa jechuudha. Isii yeroo takka gattuqa jechuudha. Kunoo haala kanaan gattuqa sana booda kunoo asiin daayil bilbilaan jedha jira. Kanaafuu irratti bilbila jechuudha. Kunoo amma haaluma argitan kanaan bilbilaa jira jechuudha. Egaa haala argaa jirtan kanaan kunoo bilbilli narratti seenaa jira jechuudha. Ofirratti as bilbila. Kanaafuu amma bilbila isaa jalaa kaasee caqasuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan answer kan jedhu kan yoo gattu kunoo bilbila isaa kaasee caqasaa jira. Egaa haala kanaan isin agarsiisee jira jechuudha. Kanaafuu kuni maali bilbila inni achi itti fayyadamu san caqasuu jechuudha gabaabumatti jechuudha. Kanaafuu maal gootanii gaman as deebinee apps bakka jettanii yoo seennu mootu gabaabumatti jechuudha. Kunoo app notification kan jedhu kan yoo gattu inni notificationii moobaayila kana keessa jiru waan inni itti fayyadamaa ture waan inni yeroo dheeraa itti fayyadame hunda kunoo haala kanaan tarree galchee isinii fida jechuudha. Asirratti tarree galchee isinii fida jechuudha. App notification kan jettu save notification kan jettan jechuudha. Kanaafuu app notification kanarra jechuudha. Egaa daayileriin bakkuma reef isiniin jedhe sana jechuudha gamana. Kanaafuu haala kanaan appii yoo gattu inni mootu applicationii moobaayilii isaatirra jiru kan inni itti fayyadamu guutumaan guututtuu applicationii meeqatti akka inni fayyadamu beekuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu applicationii moobaayilii isaatirra jiru kana jechuudha. Kunoo haala kanaan na agarsiisa waan inni moobaayilii isaatirratti fayyadamu guutumattuu akkasuma waan inni feesbuukii waatsaappii iimoo waan inni fayyadamuu fi miiseejiiwwan isarratti bu'an tokko tokkoon arguu fi dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akka ajaa'ibaatti itti fayyadamuu ni dandeettan. Kanaa olitti itti fayyadamuu dandeessan haga ani isin agarsiise kanaa olitti itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkasuma immoo suuraawwan kunoo photo and video kan jedhu gamoodhaan irratti isii tan yoo gattuutan haala argaa jirtan kanaan suuraawwan tarree galchee isinii fida tokko tokkoon tokkocha osoo keessatti nafne suuraawwan jedhame guutumatti tarreessee isinii fida jechuudha. Haala argitan kanaa jechuudha. Akkasuma baatirii isaa kontaaktii yookaan lakkoofsota namaa bilbila suuraa fi viidiyoo akkasuma miiseejiiwwan moobaayila isaati irratti bu'an tokko tokkoon isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu bakkee fakkeenyaaf bakka bilbilaa kanarratti foon kan jedhu bakka bilbilaa sana irratti jechuudha. Foonii reefu ofirratti bilbileen kanarratti jechuudha. Bakka tanatti jechuudha. Yoo barbaadan kaardii isaa ofirratti kaardii irra guutanii isa erguu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma naannoo keessanii akkuma itti guutattanitti jechuudha. Star fi hashtag tanaa fi haala kanaan akkaataa naannoo keessaniitiin koodii keessan itti guutanii naannoo sanirraa bakka jirtanii koodii naannoo jirtanii itti guutanii kaardii walii erguu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan irratti barreessanii koodii akka silaa irratti barreeffatanii walii ergitanii jechuudha. Akka haala naannoo keessaniitiin jechuudha. Kanaafuu akkasuma mootu baalaansii inni as keessaa qabus asumarraan beekuu dandeessan erga baalaansii beeytanii mootu ofirratti as ergitanii ka keessa jirus ofitti erguu dandeessan asiis achi erguu fi dandeessan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadama isinin jedha. Appilikeeshinii ajaa'ibaati ka ajaa'ibati
haga ani isinitti himu kana olitti fayyadamuu dandeettan. Appilikeeshinii kana amma duras isin himee jira jechuudha, isin agarsiisee jira jechuudha. Kanaafuu sirriitti adda babaasee isiniif hin himneef irra isinii deebi'e. Kanaafuu haala kanaan kabiraatis qabadhee isiniif dhufa. Namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan immootu asumaan subscribe osoo hin goone keessaa hin bayinaa isiniin jedha. Egaa ammaaf xumuree jira. Yeroo biraa immoo kanaa olii ammas bareeda qabadhee isiniif dhufa. Kanaafuu xumuree jira. Nagaan haa ta'u.